Wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 11 የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 11 ላይ ያለው ማቱረ ከጀረተን ዱበዳ hin sodaatin dubbicha akkati sodaattan ta'u galagaleera mataree guyyaa har'aa bilbila keerratti ta'u gaafa asii gadi baatan illee maatii keessan nama lama sadiitti himaa dubbicha akka nuyi sodaannen ta'uudha otumma naa keessa dhufin waaqayyo nama 11 akka jedhetti minaan jedheera dubbicha akkati sodaatten ta'u waa'ee nama mana murtiidhaan qabamee jiru waa'ee nama dhukkubsatee hospitaala ciisee jiru waa'ee ajandaa hojjaate jalqabde waaqayyo ganamarraa akkasii jedhee jira siraasa malee keessa dabartaa harragaa kanatu ta'a tokkoon nama amanee gubbaa kana gidduu taa'aa jirutti nagaruu ተገለበጠ የፈራችሁት ነገር ሕይወታችሁ ላይ አይሆንም ጠላቶቻችሁ ይበተናሉ ሊገላችሁ የወጣ ዛሬ ራሱ ይሞታል ስለ እናንተ ክርስቶስ ይዋጋችኋል አንተ ዶክ ብሎ አሜን በል ስለ ነገታ ጣልቃ ገብቷል በሉት መቃ ኢየሱስን ነንዱብሰከ ኤርከሲስ ኢየሱስ gara mandara naayin jedhamu dinnaqe bartoonni isaa fi namoonni danuun isaa wajjin naqan bartoonni isaa fi namoonni danuun isaa wajjin naqan inni balbala kellaa mandarichaatti yommuu dhiyaate kunoo namoonni reeffa baatanii itti dhufan inni du'e immoo haadha hiyyeessa tokkoof ilma tokkicha ture inni du'e immoo haadha hiyyeessaa tokkoof ilma tokkicha ture namoonni baay'eenis mandaricha keessaa haadha isaa wajjin duukaa hin bu'u turan namichi kun Yesuus karaatti itti dhaqe otuuta maal baatanii deemanii ilaame waan harka keerratti reeffa ta'e fayyaa ta'a waan ati bira hin geenye waan ati hin dandeenye waan humna kee caale waan qabeenyaa kee caale waan nagaa kee nyaachaa jiru waan gammachuu kee nyaachaa jiru waan haara galfii kee nyaachaa jiru waan attamantaa ati jette waan namni sirkaa calluma jedhe reeffatti baattee deemaa jirtu waaqayyo akka jedhe gara salphinaatti miti gara kootti dhufaa jirta waan namni akka godhu dhabe waaqayyo akka godhu hin dhabu waan namatti dalgagale waaqayyotti dalgagalu waan ogeessa fayyaatti ulfaate gooftaatti ulfaatu waan mataa kee gararra miilla waaqayyo jala jira reeffa keessana ittansii dhufa jedha waaqayyo iyya irra naa dhufeera yaa lubbada reeffa baatanii deemaa jiru mucaan suni tokko ilma haadha hiyyeessaati lammaffaayi tokko qofa qabdi waan itti haftuun qabdu Yesuus immoo kana beeke baga gammadde waaqayyo waan siraate sana gidduu sii dhaabateera dafiitti nama jala keetii argaan gabe madaa kee argeera waaqayyoodhaani kana booddee of hin dhiphisin waaqayyotti sii darbeera dabale jedhan kana booddee of hin dhiphisin waaqayyotti sii darbeera galateeffadhame waaqayyoon na wangeelli Luqaas lafa itti dinqiin ta'edha baay'ee ergasii jedhee jalqaba Yesuus gara mandara naayiniin naqeedha eessa dhaqe ergasii Yesuus gara mandara naayiniin naqeedha ከዛ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ናይን የሚባል መንደር ሄደ ይላል ወደ ላይ አልፋችሁ ስታነቡ የእምነትን ስራ ታውታላችሁ ሆጂ አማንቲላል ነሚችቻ ይፈ hangafa dhibbaa jedhamu baalisilxaanidha abbaa hangooti ajaja waraanaati hangafa dhibbaati gararraadha nama isa ajaju gajjallaadha moo inni qaama hogganu nama kan biraa qaba ture namichichi gooftaan beeku garuu warra gooftaa qaban hin jaallate namichichi akkamitti akka warra tajaajilan kana hin beeku libbuu gina wadduhaal garaansaa garuu baay'ee jaallate yeroo kan biraa dhiibbaan lolli gaafarra ga'u sappoorti gochaa nama ture gaaf tokko garuu Yesuusin wal arginaani ilaameedhe eennaan kottu mana koo dhaqii mucaa koo dhukkubsatee jira mucaa koo fayyisi mucaa koo mana kootti galittiin jennaani Yesuus lakkanoon barbaadu ati nama cubbamaadha ati nama akkasiiti ittiin hin jenne Yesuus isa nuyi afaaniin baay'ee dubbannu osoo hin taane isa nuyi garaa keenyatti yaannu yuu beeka tajaajila shawwaduu dandeenya waldaa shawwaduu dandeenya Yesuusin garuu shawwaduu hin dandeenya namni hamma xiggitti yoo barate hamma lafarraa baratamuu qabutti yoo barate waaqayyoon shawwaduu hin danda'u gowwoomsuu hin danda'u caaluus hin danda'u waaqayyo abbaa beekumsaati beekumsichayyuu isan namaa kenna waan ta'eef namicha hangafa dhibbaa sun kottuutii mana koo dhaqii mucaa koo naa fayyisittiin jennaan Yesuus Kiristoos laphee namichaa waan argeef hafaan namichaa haasaa namichaa caalaa laphee namichaa
garaa namicha jaalalanni gooftaaf qab amantii namicha waan keessatti argeef tolee duukaa ba'ee qajeele. Namichichi Yesuus ba'ee gaafa inni duukaa qajeelu dhaabatee waa yaade. Inni nama cubbamaa akka ta'e, nama gubboo nyaatu akka ta'e, tokko boosisee tokko kolfisiisee akka ture. Garaansa Waaqayyoof akka hin taane gaafa hubatu ilaameen eennaan mana koo dhufuun kee haafoodhe. Maaliif jennaan asuma dhaabadhu sagalee naa baasi. Abeet namanni himatu laa. Asuma dhaabadhuuti sagalee naa baasi. Maaliif jennaan nama cubbamaadha. Qinaaxxiin mana kooti ol sillichisse. Ati qulqulluudha. Ati mudaa hin qabdu. Ati cubbuu namaaf gad dhufte malee. Ati ba'aa cubbuu baachuu dhufte malee. Ati cubbuu keenya nurraa miicuu dhufte malee. Ati qulqulluudha. Ati dhugaadha. Sirra mudaan hin jiru. Nurra barbaadna mudaa baay'ee jira. Nuyi dadhaboota. Nuyi afaan keenya yakkaa oolla. Nuyi dubbannaa keenya yakkaa oolla. Nuyi yaada keenya yakkaa oolla. Nuyi qabeenyaa keenya yakkaa oolla. Nuyi aangoo keenya yakkaa oolla. Nuyi ija keenya yakkaa oolla. Ati garuu yakka hin qabdu qulqulluudha. Mana koo dhaquun siif hin malu. Mana koo lixuun si maxxanu. Mana koo lixuun si madaalu. Garuu waan tokko nama dheerna sagalee keenyaa ergi. Achi onaamuun koo hin fayyaa. Omoo saaqee geeta dhaabatee kolfe gooftaan ani eennaan Yesuus Kiristoos guyyaa tokkollee qabeenyaa namaa raajeffatee hin beeku. Beekumsa namaa raajeffatee hin beeku. An nama amantii akkasii arguu hin beeku Yesuus. Amantii argee irra raajeffate akkuma ati amantee siifa ta'uudha. Yeroo inni mana galu mucaan fayyeera. Harka gebere cholnaa kaasi. Aanarraa kan dhuftan magaalaa kanaa kan dhuftan gaafa gara manaatti deebitan dhibamaa dhiiftee dhufte fayyaatti galchi. Hidhamaa dhiiftee dhufte hiikamaatti gali. Aadaa dhiiftee dhufte utuu kolfuu galii argi. Namni tokko kolfuu ameen jedhu. Biyya Arabaarraa, Awurooppaarraa, Ameerikaarraa, Kaanaadaarraa siidoodhaan mana teessanii viidiyoo kana ilaalaa kan jirtan. Mana hidhaa teessanii, hospitaala teessanii, mana namaa teessanii, dhiphina keessa teessanii, gidiraa keessa teessanii viidiyoo kana ilaalaa kan jirtan. Humna dhiiga Hoolichaa Waaqayyo ba'aa keessarraa kaaseera. Harraa kaaftee itti fuftee hin moo'ini. Ba'aa dhukkubaa sirraa kaaseera. Ba'aa kisaaraa sirraa kaaseera. Balbala cufame sirraa baneera. Sirraa baneera. Biyya ormaa keessatti dhiphachaa kan jirtan kaa humna Waaqayyooti. Dhabaa dhibee keessan ofirraa. Humna abaarsalmi Waaqayyo sirraa cabseera. Mee galateeffadhaa Waaqayyoon. Lakkeedhu macaaf dubartiin kun isa malee kan biraa hin qabdu. Maal hin qabdu kan biraa? Hin qabdu tokko. Haadha hiyyeessaati. Gaafa nama qabee waa hundumaan nama qabee dhama miti. Tokko haadha hiyyeessaati. Hiyyeettiidha. Lammaffaa ilma tokkittii qabdi. Ilma tokkittii isheen qabdutu jalaa du'e. Maalirra ija kaatteerta laatati? Maali laata innati ija kee sirriitti irra kaatteenaan si jalaa jigaa jiru. Wanti ati ija kee irra kaatteenaan si jalaa dhabamaa jiru. Deebi'ee garaan kee kan itti gaddaa jiru. Isa si argeera Waaqayyo. Yoon milkaa'e karaa kanan milkaa'a. Yoon nama ta'e karaa kanan nama ta'a. Jettee ija kee irra kaattee yaada kee irra kaattee waan ati ittiin fokkoraa jirtu akkati yaadde sana ta'uu didee mataasi dhukkubsaa kan jiru sun maal laata? Har'a Waaqayyo akkasiin jedha. Akkatti sodaatte sanan ta'u. Inde farraachuudhaaf hooni. Lemaan እንደሆነ አላውቅም ባይቴ በቅርብ ጊዜ አስደናቂ ምስክርነት ይዞ የሚመጣ ሰው አለ። ሎዲያስ ከፈር ግስቲ አንድ ጊዜ ጁ ላራ ዲያቦስ አላውቅም ሶስት ሰዎች በራቸው እየተኳካ ነው። ቅርብ ጊዜ አስደናቂ ምስክርነት ይዛችሁ ትመጣላችሁ። እንደ ድንገት በራችሁ ይከፈታል። እንደ ድንገት በክብር ትነሳላችሁ። ጨለማ ከቤታችሁ ይገፈፋል። ውድቀታችሁ ወደ ክብር ይቀየራል። ሐዘናችሁ ወደ ደስታ ይቀየራል። ጨለማችሁ በኢየሱስ ስም ወደ ብርሃን ይቀየራል። 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 ውሰዱት በጌታ በይው። ይቀየራል። አልፎ የሚሄድ ሰው አለ። ወደ በረከቱ የሚገባ ሰው አለ። ወደ ክብሩ የሚገባ ሰው አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብራ ወጭ እንጅሩ
iyyin jiru reeffa baatanii deemu. Otuu isaan reeffa baatanii deemanii reesaa ይዞ ወደ ቀብር ስነ ስርዓት ይሄዱ ነበረ። የነሱ አስተሳሰብ ውስጥ ሐሳባቸው ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ የሞተውን ነገር ይህን ሰውየው ያነሳል የሚል ሐሳብ አልነበራቸው የለው። አንዳንድ ጊዜ ነገር ካለቀ በኋላ ነው ጌታ የሚመጣው። ዘገየ፣ በቃ ቀርቷል፣ በቃ ካልክ መጨረሻ ላይ መጥቶ ድንቅ ያደርጋል። ሰው ስትጀምር ይመጣል፣ ኢየሱስ ስትጨርስ ይመጣል። ሰው የምስጋና ቀን ይመጣል፣ ኢየሱስ የሐዘን ቀን ይመጣል። ሰው ከታረደ በኋላ ድግስ ከተዘጋጀ በኋላ ነገሩን ለመካፈል ይመጣል። የኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንደዚህ አይደለም። ሰው አንተን ትቶ ከሄደ በኋላ ብቻህን ምድረ በዳ ላይ ከቀረክ በኋላ ጠርተ አቤት የሚል ሰው ከጠፋ በኋላ ወዳጅ ሁሉ ከሄደ በኋላ ብላዳ ቬጎታና ማረዳላቦስ ሳኬታላቦስ ጤንነት ከጠፋ በኋላ ገንዘብ ከጠፋ በኋላ ስልጣን ከጠፋ በኋላ ዘመዱ ከተበተነ በኋላ ራሱን ችሎ ይመጣል። አለውልኝ ነው ይልሃል። ብቻዬ በቂ ነው ይልሃል። መልክ ሲኖር ሰው አለ፣ ስልጣን ሲኖር ሰው አለ፣ ገንዘብ ሲኖር ሰው አለ፣ ዝና ሲኖር ሰው አለ። ማካታ ቬኒ አለቦስ ለአንድ ሰው ቃል አለ። ዋነጥ ፍደራ ረፋን ዋቀ የረደ ማር ወልካሳ ምን ይረተላ ይረደ ማሲዱ ፈራ አማሊ ዋቀዩ አካሲ ነምኒ ጋፈ ዘርጊ ዱፋ ነምኒ ጋፈ ገለቴፈና ዱፋ ጋፈ ስልጣና ቀብዱ ኦርሞዋን ይፍረኬት ይሄዳ ጋፈ አባ ቀበኛ ታተ ኦርሞዋን ይፍረኬት ይሄዳ ጋፈ ቤከምቲ ቀብዱ ጋፈ ስልጣና ቀብዱ ጋፈ ቀበኛ ቀብዱ ጋፈ መልኪ ቀብዱ ጋፈ ነማ ገርጋሩ ደንዴሱ ነምኒ ባየን ስራን ፈጋቱ ጋፈ ዱኩምሰቴ ስሬት ገልቱ ጋፈ ዮምቴ ዋኛቱ ቀብዱ ጋፈ ጉያ ሳፋን አከልከ ወለካት ትዱከናው namni hundumtuu dugda sitti kate nama baay'ee walakkaa dhaabbattee waamte namas jalaa waatu dhabde halagaatitti taa'afiruma keetu maatii keetu amar sitti geddarate kan waaqayyoo garuu akkas miti gaafa sitti dukkanaatti qofaatti haftee dhufa. Hin argine Aggaariin Abrahaam abbaa manaati geggeessee biraa deebi'e. Geggeessaan nama akkati si faana galman ga'u kan waaqayyoo garuu zalaaqidha amma dhumaatti. Gaafa ati qabdus si biraa nafuun gaafa ati shiyyoomtee gadi buutus si biraa hin nafuun. Maaliif beektaa adeemsi waaqayyoo malee qabeenyaan keessa biyya lafaa irra waan dhaabbataan hin jiru. Bara wa'ii makiinaa bittee mana jaarrattee gamoo jaartee abbaa qabeenyaa beekamaa taatee duroomte bara wa'ii immoo sirkaa fuudhamee hiyyoomtee mana namaa gandaratte lafarratti waan dhaabbataan hin jiru. Waan dhaabbataan jaalala Kiristoos qofa. Abbaa aangoo taate hin eegamtaa, hin jajamtaa, hin faarfamte. Bara wa'ii immoo tuffatamte, wa'iin kachalleedha, wa'iin nama taraadha. Namni galagalee harkaan qabeenya gaati gaafatu iyyuu nabama. Waan dhaabbataan hin jiru lafarra. Waan dhaabbataan gahu muudama Yesuus. Jaallatamteet taati isaan. የኢየሱስ ክርስቶስ አምባሳደሮች ናቸው። ተቀብታችሁ ኢሳን ዲባምቴት ኢሳን ሙደምቴት ኢሳን ጃለተምቴት አባ ያላት አባ ዲበታቻች ኢያመ ጅራሱ ተራሪ ጎዳ ዱበርቲቲን ጋፈራ ከናና መብራ ደብደ ማለ ጋፋ አዋላ ሂንዱፊን ኦቶዋቲቲን ጀተው ኑፈና hin barbaachifta tutti injetteeyyu gaafa awwaalaan dhufa. Siinoodha garuu hin dhufa gaafa awwaala. Sin jaalatu garuu gaafa awwaalaan dhufa. Gaafa awwaala namni baay'eedha. Daboo kadhannaan namni hin dhumne gaafa awwaalaa yaa'ee dhufa. Yesuus garuu akkas miti. Kaasuu dhufanni. Namichi inni dugda duuba teessu waan isaan beeku malee dhiyootti ati dafee ol kee dafee namichi inni furdaa diimaan sun eessaa dhufte ati? Waaqayyo akkasiin jedhee waan isaan beeku malee boolla wayiin dura keetti arga. Du'aa akka tasaa mana keera dabarseera siin jedha Waaqayyo. Ameen. Ameen jedhime. Ameen ameen. Baa wayiin sirratti arga baa wayii baatteerta. Waaqayyo akkanaan jedhee otuu salphina keetiif gurra dhaggeeffatanii
Otuu waan biraa dhaggeeffatanii sagalee ilillee mana keetti dhaggeeffatu. Ameen. Gammachuu guddaa ta'a mana keetti naan jedhe Waaqayyo. Ameen. Hidhaa guddaan mana keera jira. Hidhaa guddaa jireenya keera jira. Qabaa guddaa jireenya keera jira. Har'aa kaasee sii hiikkateera. Ameen. Akka jedhe Waaqayyo jetta. Tokko hidheen bara kaasaa si jalqabsiisa. Ameen. Ameen jedhamee bareechiti. Ameen. Ameen. Harki keellee eebban qaba baay'ate. Hin hojjetta, hin argatta, karaan ittiin sirkaa dhaamu hin beektu. Har'aa kaasee garuu hin argita. Waaqayyo akkanaan jedha. Eebba jajjabaatu harka kee gala. Ameen. Waggoota 12 oliif yaalte waan itti milkoone bara kanaan mooddee maqaa Yesuutiin karra milkaa'inaa sii saaqeera Waaqayyo. Ameen. Coba sana immoo har'aa kaasee mureera sirraa. Ameen. Balbala kee irraa moo dunkaana gaddaa ilmi Waaqayyo tarsaaseera jedha. Ameen. Tarsaaseera sirraa. Ameen. Minna duraa ka'eera jedhime. Na duraa ka'eera. Itti sii chaappeesseeran immoo. Ameen. Ta'eera maqaa gooftaan taa'ime. Ameen. Reeffa baatanii deemu. Nama lama ta'a namoota baay'ee ta'anii. Yesuus karaatti itti dhufe. Mee reeffa kana lafa kaa'aa isiniin kana dhattiin hin jenne. OAF'dha. OAF. Jettu tuuti boossee mankaraartu tuuti lafaan of tumtu si qalaamnam si ajjeesamnam. Yesuus immoo hin danda'u kana. OAF raarraallati. Hin OAF. Gooftaan yommuu ishee arge OAF Gooftaan yommuu ishee arge OAF hin boo'in jedhe. ጌታን ባያት ጊዜ ራራላትና አይዞሽ አታልቅሺ። yeroo ishee arge OAF hin boo'in jedheen. ጌታን ባያት ጊዜ ራራላትና አይዞሽ አታልቅሺ አላት ይላል። Argitanii? Umeeraam du'eeraam ganaa du'a miti. Hospitaala geessaa yeroo miti awwaaluu dhaqaa yeroo. Xeena xaabiyaa yookaan hospitaala geessaa yeroo miti awwaaluu deemaa yeroo iddoo awwaalchaa. Reeffatti dhufe dingata. Itti sii dhufeera Waaqayyo. Ajandaa dhumaa faanni Waaqayyo itti dhufeera. Lafa kaa'aa ittiin jedhe gooftaan. Akkuma muka kana harkaan qabu gajjedee harkaan qabnaan. warri baataniin dhaabatan. Innis siinan jedha. Dargaggeessa nana. Kai jedheen. Achuma mucichi ka'eetu isaan gidduu taa'eedha. Afaan dur akka jedheen beenu raajii guddaan nu gidduudhaa ka'eera jedhanii. Tagoodhaan nuni achi gidduudhaan raajii guddaan meeqotti margee mirga wayiinsi ulfeessa barana Waaqayyo. Karaatti yaanna Waaqayyo karaatitti baasee si ulfeessaa. Namni waan harka kee irraa ilaalaa, waan akkaawuntii kee irraa ilaalaa, sadarkaa barnootaa kee ilaalaa, iddoo dhaloota keetii ilaalaa. Waaqayyo garuu duwwaa irratti waan hojjechuu danda'u waan beekuuf inni amanamaadha bira sii geera yaay. Beekaadha kan hin danda'an. Taammaan jina ogeeta. Namoota ergamaa Waaqayyoo gidduu lixeera mala. Ola deveenoo sakabaara daboos. OAF hin boo'in. Jireenyatti deebiseef nagada si harkaa fuudhame san biizinasii sirkaa fuudhame san nagaa sirkaa fuudhame san fayyaa sirkaa fuudhame san maqaa gooftaan akkan sooftii kana harkaan qabetti qabattee baata har'a. Qabattee baata har'a. Akka yoo beekaman mandara odeessaa jiram safara odeessaa jiram akka waan sirkaa du'e akka nagaan kee du'e akka nagadi kee du'e akka hojiin kee du'e akka gammachuun kee du'e biyya beekaa. Abbaan kee ma waaqarra akkana siin jedha. Har'uma waaree kana booddee maqaa gooftaan warra amantan du'aan sun fayyaa ta'eera. Gogaan sun allateera. Mee galateeffadha Waaqayyoon. Dabalaame akkan sodaadhen ta'u jedhaa dubbadha. akkan sodaadhen ta'u tokko akkan sodaadhen ta'u lama እንደፈራው አይሆንም የመጨረሻ ንግግር እንደፈራው አይሆንም ብላ ብሎታና ኢዶ ከናቲ ነመዱ እከይ የሞተ ሰው ተነሳ ገረስርና ዋልቻተቱ ደማይረኒ ግዱ ገለ አላዛሪስ ቁበቀብት ኦቱሳን ከራሜቅ ድንቅ ወጀቴራም ጎፍታን አላዛሪኒ ጉያ ፍር ቦደደቅ ኢሰከና ዱኤራ ገሩ ስና ዋልቻራ ወተሜ ገደንቴኝ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ኩረ ተኮሞ አላዛር ዱኤር ማልተር ዱኤር አላዛር ዱኤ አቀኒ አዋለኒ ዴቢያኒ ገለኒ ሙሉኛቹት ቡዴኛቹት
waan gaddaatti gatta'aniif. Otuun hin du'in immoo adaraa orma gidduutti salphachuuf jennaa. Adaraa maqaa kennu irratti baduuf jedhaa. Adaraa dhiira kan biraan qabnu Alaazaariin malee. Hin amannatti dinqii hojjette du'aa kaaftaa. Nuu kottu jedhanii deddeebi'anii Maariyaamiin Maartaan Yesuusitti nama ergaa turan. Otuu beekuu akka waan hin beeknetti ilaale gooftaan. Otuu arguu akka waan hin arginetti dhaggeeffate gooftaan. Callumeedha amma du'aatti. Callumeedha amma sirna awwaalchaatti. Callumeedha amma isaan galanii buna gaddaa dhuguutti ka'anitti. Waan obseef qaba dhimmi kee gooftaan. Ilaame jetta. Hin tura malee sii dhufa. Hin fayya madaan kee. Ilmi Waaqayyoo ganama kanaa kaasee madaa kee hin fayyisi. Ba'aa kee sana sirraa kaasa. Gadda kee sana gammachuutti deebisi. Iyyaatime ba'aa konarraa kaasee dhaadhu badaa.